kabajamtoota jaalatamtoota maatii waaqayyoo waaqayyoon keessan jaalatu isinillee waaqni keessan kan jaalatan iddoo garaagaraa teessanii tokko Itoophiyaa kan daawwattan maqaa waaqayyootiin akkam jirtanii akkam yeroo kana geessanii yen maqaa waaqayyoo yeroo hundumaa kabajamutti baay'ee kan kabajamee kan ulfaatan dhufaa ta'u eshi wanta tokko waan isinii dabarsuu barbaadu yeroo baay'ee namoonni baay'een toora karaa Itoophiyaa keenyatiin yaada baay'ee nu kaasanii duraan hanqinoota baay'eetu ture yenni beekna amma garuu hanqinoota keenya hunduma sirreeffannee guutumaan guututti hojiitti seenneerra waan ta'eef karaa toora Itoophiyaa keenyatiin tokko Itoophiyaa subscribe share like gochuudhaan sagantaa adda addaa qabna waan ta'eef sagantaa kana hunduma isaa akka hordoftan barnoota garaagaraa faarfannaa viidiyoo haaraa wantoota baay'ee qabannee isiniif dhufneerra waan ta'eef subscribe share gootaniyyuu akka nu jajjabeessitan maqaa waaqayyootiin sin gaafannaa yeroo hundumaa yeroo dhaggeeffannu waan tokko hamma inni dhaamsa isaa sana hubannutti moor dhaggeeffannee toyyuu dhaamsa isaa hubachuu qabna namoonni baay'een yeroo baay'ee waan gadhiifame tokko waanuma xiqqaasaa laallee dhaamsa isaa itoo hubatin waanuma gadhiifame sana nuti toleedhaaf yookaan immooyyuu agarreedhaaf waanuma xiqqaasaa laallee baana jechuudha. Kanaaf asirratti yaada kanan isinii dabarsuu barbaadu innaa waan gadhiifame tokko hamma dhuma isaatiitti hamma tokko waan ta'e irraa barachuudhaaf akka hamma dhuma isaatiitti nu caqastan isiniin jenna. Tokko Itoophiyaa subscribe share gochuudhaan waan dhaabbadhaan isiniin jedha xumuree jira galatooma.